Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkotti namanameen kabajamtoota hordoftoota chaanaalii yuutuubii Daandii Fayyinaa akkam jirtu. Galateeffamuun amala isaa kan ta'e maqaa Waaqa keenya uumaa keenya Yesuus Kiristoos kan kabajamee fi kan ol jejjedhanuuf haa ta'u. Kan kabajamee fi kan ol jejjedhanuuf haa ta'u. Maqaa isaa dhufnee maqaa haadha keenya qulqullatti dubaruu Maariyaam kennaa fannoo jalaa waadaa qulqullootaa kan taate maqaan haadha keenya dubroo Maariyaam kan kabajamee fi kan ol jejjedhanuuf haa ta'u. Waa'ee qo'annaa kitaaba qulqulluu barnoota adda addaa yeroo adda addaatti yuutuubii chaanaalii irratti barachaa turtanittus yoo barachuu baattan immoo sabiskiraayib gootanii nu bira dhaabbachuun dirqama ta'a. Booda akka hin dhageenye hin jenne sabiskiraayib godhaa hordofaa. Macaafa qulqulluun maaliif qulqulluu jedhame? Macaafni qulqulluu sababoota armaan gadiitiif qulqulluu jedhame. Kan isa argamsiise Waaqayyo qulqulluu waan ta'eefidha. Abbaan kitaaba qulqulluu Waaqayyo yoo jennu Waaqayyo ofii isaa barreesse osoo hin taane hafuura isaa namarra bulchee akka barreessan waan taasiseefidha. Isaayyaas 34:6, lammaffaa Phexros 1:20, Lewwota 19:2, tokkoffaa Phexros 1:15-16 ba'a yookaan isa lammata nama gara qulqullummaatti waan geessuufidha. Kitaaboliin kabajaman amananii fudhachuun sagalee Waaqayyoo dhaga'uudha. Gara dhugoominaas ga'uuf duraan dursanii amanuun barbaachisaadha. Amantiin dhaga'uunidha. Dhaga'uunis kan namarra jiru sagalee Waaqayyoodha. Roomee 10:17, Mul'ata 2:7. Caa yookaan inni sadaffaa namoonni qulqulluu gaggeessummaa hafuura qulqulluutiin waan barreessaniif lammaffaa Phexros 1:20-21 irratti ibsameera. Daan namoota dubbisanii fi dhaggeeffatan hunda waan eebbisuuf. Kitaaba kana gaaf dubbisnu gorsaa fi beekumsa arganna. Kitaaba qulqulluu dubbisuuf sagaleessa dhaga'uun garuu gorsaaf beekumsa dabalatee eebba arganna. Mul'ata 1:3-3-15-19, lammaffaa Xiimotewos 3:17, Luqaas 11:28 yookaan inni shanaffaan barri isaa kan hin daangessinedha. Kitaabni qulqulluun kan hin dulloomne baay'inni waggootaa kan isa hin geeddarre yookaan kan hin daangessine kan bara baraati. Isaayyaas 40:14, Maatewos 24:35 fi Phexros 1:25 irraa ni arganna jechuudha. Inni ja'affaa fi ifaan ilma namaa osoo hin uumamin dura waan jiru shakkii tokko malee kan himu waan ta'eef, fakkeenyaaf uumama 1:1 Waaqayyoon jalqaba samiif lafa uume akkuma jedhu kan ta'ee fi jalqaba namootaa durayyuu kan jiru jechuudha. Wanta gara fuulduraatti ta'u shakkii tokko malee waan dubbatuuf Isaayyaas 7:14, Faaruu 49:50 yookaan 52 kabaja qulqullootaa kan himu waan ta'eefidha. Waa'ee dubroo Maariyaam, ergamoota qulqulluu, dhugoomtota wareegamtoota fi waan dubbatuuf qulqulluu jedhameera. Umuriidhaan kan isa gitu waan hin jirreefi. Fakkeenya macaafni Henook bara Addunyaa bara Gidiraa 1486 dhaloota Kiristoosiin dura 4014 barreeffame. Jaan jechi isaa soorata waan ta'eef. Luqaas 4:4, namni buddeen qofaan hin jiraatu dubbii sagalee Waaqayyootiin malee akkuma jedhu sagalee Waaqayyoo yookaan dubbiin kitaaba qulqulluu akka soorataatti nu barbaachisa. Tokkoffaa Phexros 2:3, Faaruu 118:9 yookaan 127, Faaruu 118:9 yookaan 105 irratti ni arganna. Kanaaf jechi kitaaba qulqulluu karaadha, ni murteessa, nama qulqulleessa, qoricha nama fayyisudha, seefii seenaa kan ittiin ofirraa qolannudha. Karaadha kan jedhame hojii duuka bu'ootaa boqonnaa 20:32 irratti barreeffamee jira. Ni murteessa Yohannis 2:48, Luqaas 11
lakkoofsa 28 irraas ni arganna. Hojii duukaa bu'ootaa 13 lakkoofsa 26 irraas ni arganna. Efesoon 6:17 Ibroota 4 lakkoofsa 12 irrattis barreeffamee jira. Tekstii kana macaafa qulqulluu irraa waliin karaadha kan jedhame hojii duukaa bu'ootaa boqonnaa 20 lakkoofsa 32 irraa ammas harka Waaqayyoo isa isin jabeessu qulqulloota isaa hundumaa gidduudhaas dhala isaaniif kennuu danda'utti dubbii ayyaana isaatiin isin nan kennadha jedha. Murteessaadha. Yohaannis 12 lakkoofsa 48 nama ana tuffate dubbii koo fudhachuu didetti kan faradu jira. Dubbiin ani dubbadhetu guyyaa isa dhumaatti isatti farada. Nama qulqulleessa kan jedhu Luuqaas 1 lakkoofsa 28 inni garuu deebisee fi keessumatti immoo dubbii Waaqayyoo dhaga'anii kan raawwatan haa gammadan jedheen. Qoricha nama fayyisudha. Hojii duukaa bu'ootaa 13 lakkoofsa 36 kanaafis karaa Yesuus isa du'aa ka'ee kanaan dhiifamuun cubbuu isinitti in lallabama. Seefii seenaa kan ittiin qolannudha. Efesoon 6 lakkoofsa 17 fayyina akka gonfoo sibiilaatti sagalee Waaqayyoos akka billaatti hafuura qulqulluu biraa fudhadhaa jedhee nutti hima. Inni kan biraan Ibroota 4 lakkoofsa 12 dubbiin Waaqayyoo jiraataadha, humna hojjetus of keessaa qaba, billaa gar lamaan qarame caalaa qara qaba, inni lubbuu fi hafuura, buusaa fi dhuka gargar in baasa, yaadaa fi akeeka garaa namaas qoree faraduudhaaf in danda'a jedha. Waan nu dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa. yuutuubii chaanaalii kana sabiskiraayib, laayik, sheer gootanii nu bira dhaabbattanii dubbii sagalee Waaqayyoo irraa barachuu warreen barbaadan sabiskiraayib godhaatii koomentii jalatti yaada hir'ate nuuf kaa'aa.